أنا ما بصراحة جاللين كنا تمي مثلا نبض أنا بتوقف سبب قربان كومنت انتهى نتبع الرئيس يلا بينا نجل فيه ديم مثلا نبض كومنتين ما تنسي أنا ما أعرفشان ورنا ما أعرفشان جرا ودي جرا لكن مالي بيزنس جرا مي أما بريس ودنديسا مويتس غودين جرا أما بريس ودنديسا أما بريس مي سي كومنت كين دبيسا أما بريس سنيغا بريس لبو أبا بان چاينا بري فتير تسون بريس يما سي غانجرا كومنتين كي بريسي بيسي وانتان بريسين Tapi masih gue nain deh, ya mungkin saya gue deh gue beres nanda, bikin sih lagi beres nanda, beres lu buat apa China sih kan juga beres sih. No, sejarah terkenal ani sambek. Ano macam aja, sih miti, Familiin ko naman arrabsan takkafarratti adaba qaban hundi jira. Hundi jiran jedhin. Awal-awalin tokko illee keessa ilma jira jedhe. Wayyoo biqiltuu. Kumaal jedhaa jirti beektaa? Biqiltuu jaartii maccaatti koomentii deebitee barreessiti. Badee. Manca ikeensi haa manca waliin. Biqiltuu ati umriin kee meeqa? Umurii shamarranii hin gaafatanii bara. Irra qabaadhumaan natti hin gaafatan nan beeka. Irra qabaateen garuu numa dubbatan. Waggaa 13. Digdami sadii. 13. Waggaa 23 siin jette Habiibti. Eenyu akkasidha. Tilmaama umrii ko. 30. Ilaal si asatti kan 23, 28, 28 itu baay'ata. 28 maan gootu 23 hanga 25 gidduu fi 28 jara haaloon irraa qabanu jara 28 jedhan. Garuu 23 tu baay'ata. 28, 24, 23 baay'inni garuu 23. Tokko 35 jedhantu maqabe. Ana biras tokko 38 kan jedhalee nama jirtutti waan hin barbaanne malee hin geessu waan ta'eef. Haaloon irraa qabannu gaa'ummaa. 23 way 24. Halluu kanumatti nu badde. 23 way 24. Kudha saddeetis miti kudha sagalis miti 20 oli. Ui. 20 ol. 20 oli 25 gadi 20 ol. 20 fi 25 gidduu. 21 ante 27 keessa jiru 20 oli 25 gidduu jechuun 27 keessa. Allah ita wel be amer kon. Mal gacho edme kon aga fatte ati.
Afurtamii saddeet kan jedhu jira. Ati koo yoo 48 hin geenye antee mukaana namiti. Ati koo yoo 48 hin geenye. Roonii mucaa biyya keetii tokkollee 50 dhaarte. 50 fakkaatu dhiisi sobdee jirtaa beekti. 150. Ati himadhu kaa. Ini baaduu mini saraalee nyaata. Maalirraa naa gootaa turmee qabu. Haaluma jiru kee kan murteessa mukkeen kun. Oyi abbaa warraa dhufeeraa cuqqaalame. Oh my god. Well, maame, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mera ke sana galche. Jirta lubbu. Surah kamati. Siyaade. Sijira wandako. Bagana ziraate kaali koalesh badde. Baay'ee sira bareedeeraadha. Kan duraanii caalaa. Galatoom, thank you. Galata raanaaf fi waan hundakoo. Maame. Wayye. Nagaa jirta. Jira. Alhamdulillah. Ishee malee noo sitti mul'annu mira. Kai sittan deebi'aa al tokko dubbisanii. Fitanne ammallee fitatte seensitti dhufee. Rakkoon qabu. Si daa'ima cawwallu mal feet. Tole dubbisi. Biqiltu koo Wayee ko. baay'een si jaaladha ishee. Anillee. Hamma afaaniin sitti mu caalaa. Galatoom minaa jiraadhu. Jaalalan siif qabu hamman afaaniin dhimmu kun parsantii 5 ta'u. Kana afaaniin si himu caalaa parsantii 95 garuu ol baasii dubbachuudhaaf jechan qabu. Anillee akkasuma dhugaa dubbachuudhaan. Biqiltu mira keessa galiiti. Ameko, Lubuko, I love you too, I miss you, ya habibi, ya galbi, saturte, solte, akkan si yaada ole kana yaadde tamoo jedhe mira keessa galiitti dubbadhu. Anillee jedheen. Maal jechuudha? Saalami waan hin dubbadhu situ natti himaa. Ayyee ish. Situ na barsiisa akkanitti abbaa warraa kee faarfadhu. Ayyee ish. Amiko. Wayye waan hundakoo. Amala qabeessa koo. Wayye haadha jiru kiyyaa. Agartuu koo. Dagalee. Wayye dagalee jiru kiyyaa. Atanaaf dagalee jiruuti. Anaaf waan hunda kooti warqaalii koo. Addunyaa koo. Hanga mira keessa nan galchina ani du'e. Hey, maammee fi biqiltuu isin ga'a. Rabbiin sodaadha. Waaqa sunuun sodaadha. Nagee bakka. Maal jechuudha? Biqiltuu koo ansi dhabeechuun shaayii sukkaara hin qabne jechuudha. Dhugaa rabbi jireenya koo akka shaayii sukkaara hin qabneetti shaayiin sukkaara malee hin dhugamu. Ansi dhabeechuun faayidaa qabu akka shaayii sukkaara hin qabneetti. Eessa jirti doktorri koo? Maal jechuudha? Amma si dhabe jechuun nyaata soogidda hin qabne nyaachuu jechuudha. Bakka nyaata soogidda hin qabne nyaadheen beeku jireenya koo keessa beekta. Aamiin qabu. Maammee salaamu alaikum. Al tokko qoy daqiiqaa 5 nuu kenni maccaa. Okay, doktora na laali yoo seerra jiraatte ol na harkise. Deemi ilaalladhu ati nutu si eega. Fitir maqasiin ta'ini kaati maccaati. Calm down. Ati mira keessa nan galchinaa kaasan.
وبربادة بالبلاد وفيسا وياكم يونا كم سيفتة إيجام مادة gammachuun koo inni guddaan yeroon si argu, inni lammaffaa yeroon sagalee kee dhaga'u, inni sadaffaan immoo yeroo kamati gammadaa ta'an anan na gammachiisa. Eebode maamiin as jala jirti. Eenyu? Maamiin as jala jirti. Eenyu? Maamiin tiyya. Maazarii kee moo? Allahu Akbar. Maazaran soddaa keessanii na quba qabaadhaa. Anis maamii keetan sheer godhadhaa dhufta. Rabbiin na salphisiisu. Bakka adiis rabbiin du'aa koo qeebaleera jechuudha. Gamanumaan hunaa quba qabaadhaa haadha biqiltuu soddaan keessan anaa. Bakka biqiltuu. Wayyeekum. Maazariin qofatuun dhageenye waan ta'eef keessa dhabaga dhageessi. An baay'een itti gammada dhaga'uu isaaniitti. Itti mee rakkoo bara keessaan qaatan itti mee asirratti arguus hin feene ture malee. Anuu nan kabajaanii amma maal jedheensi hin jaalladha isin jedhagaa isaan biratti. Seenaa jennaan. Maazariin kiyya araadaadha beektaa ni beekti yeroo akkasii teessee nama dhaggeeffattu. Singatan dogongora itti dhumaayyee allaw akkuma jedhamu as jalatti mul'attee baatee bas baatee turte. Maazarii koo silkii keetti naajjuma hidheen harkaa fuudhee akkasiin hin laalle galgala nu laalaa turte. Bareedduu baate dhugaa dubbachuuf amma anu sistariitti bilbileen akkasiin harkaa fuutu harkaa godhan kisee taa'ee irratti eenyu malee ta'an jiru amma. Qoya bakka daqiiqaa tokko naa kennetan daqiiqaa shan isinii kenne hingaa bakka hingaa ani mataa nan dhukkubsinaa doktorri yaade singaa. Maamii ko. Biqiltuu koo. Wayyee koo haadha koo. Wayyee. Anti anaaf ikkoo jiruu kooti yeroo guyyaa irraa waan siin hin haasofneef dhugaa dubbachuuf haa takka gammachuu hin qabu ture. Keessi kiyya dhiphachaa ture. Nama keessa taa'een kofummaan natti dhaga'ame sababan sagalee kee hin dhageenyeef qofa. Ana kee haadha koo. Ana kee akka hawwiteetti naftu. Hawwiin kee hawwii ta'e nafu. Guyyaa nuti qaamaa wal agarree yaada wal baanu yeroo dhihootti hin dhufashu. Karaa rabbiin jaallatuun. Guyyaa nu walitti dhufnu nu dhufaa yeroo dhihootti. Saala. Guyyaa sanaanis abdiidhaan eegaa jira. An bakkeetti afaanii sin jaalladha deessisu qofa osoo hin taane haala kiyyaa haadha ijoollee kiyyaa afurii. Oo. Afur nu gaamiti? Dhiira lama durba lama isaa. Dhiira lamaaf durba lama. Baqiidhaan nu gaamu inshaalla. Lubbu uffanninuu wal fakkii hodhisiifanne kun hin bareedu? Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko miidhaga hedduu takka. Ani maal ilaalaa ture beektaa kana ilaalaa ture bara yeroo si yaade bakka goika. Kana banadhee ilaala. Hin addeessee misirriitti mul'isni laa isaan kanna isaa qoe.